dukkanaan guutame hiriyaa wajjin suudawaa jaalala yaadame nagandabuu garuu jala arjamte gadi bu'iinsa karaa harawayaa agarsiisu ana guddaan yaadamne gada darbe sina taskabaan nama jetti kam jirtu si argu ol ka'iinsa fi gadoo waliin dabru baay'ee hara gaarii dhufaa jira jaalalli maddu hojii kee si qajeelcha gara manatti dagayu yeroo addunyaan korreetti dagamu gara isaatti deebita dukkanaa'ota keessa beeytu sina haa mul'atu jaala abdii keessa fooyyessu gadi bu'iinsa keessatti difachuu agnaa hojii garii lafa baloo jaalalli deebi'uun hin dhaga'amu dukkana hin qunnamne haraan guddurri waan jabdu maaluu yaa jaalala dhugaa nama dhiphisu abdiin dhokatee hafuura badee argita harka keenya malee hin qabne bifa dabarsitu siif lallabaa sababara dagahu si qajeelcha gara manatti dagayu yeroo addunyaan korreetti dagamu gara isaatti deebita dukkanaa'ota keessa beeytu sina haa mul'atu jaalala abdii keessa fooyyessu deebi'ame waa hunda harka jala jabina keenya qabnaftu gara isaatti qajeelcha yooma dunyaan gahu dhimma jaalala jabaa fi laallata korniyaa fi farda duuba hundumtiyyuu kan hojiiti kutarlantoo yarratti tarree gartuu tufaa bifa jaalala qunnamti yaadu si qajeelcha gara manatti dagayu yeroo addunyaan korreetti dagamu gara isaatti deebita dukkanaa'ota keessa beeytu sina haa mul'atu jaalala abdii keessa fooyyessu ol ka'iinsa fi gadi bu'iinsa hiriyaadanu yeroo makarra turta abbaa fi haadha si bal'isu abdii kutannaan tuku jaalala yaamaddu gara isaatti deebine jireenya jajjabeessu hawaasa birrii fi gurguddaan jaalalaa fi wayyaa kan gara isaatti si qajeelchu seenaa faarfatu